السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرى جرتو خردفتو تا في كبجمتو تا سني موتي شو كان بيتي أو سني موتي تنشين نبيتي شو تا أكسي نجا خردفتو تكيا هارجة شو تا أو بليتي تيا برانجرا أو بليتي تيا كاني باي جالتو باي كبجوني جشو تا أو بليتي تكتي كبا obboleetti takittiin qaba ishiin tunuyyuu kinooti asna bira jirti baay'een jaaladhaan baay'een kabajaan isiniin ja'a hordoftoota tiyyaa maaliif hojjetanii namni obboleetti takitti qaba obboleetti takitti ofiisa sirriitti jaalata jechuudha akkasii ati takitti maa miti ree kabiraa qabna akkasii isiniin jira mee eenyutu caala bareedanii eenyutu caala bareeda eenyu caala bareeda Oh, ya kasih sini ninja hordoftoota takiyya. Ani ni fakkaata masarati. Ati ni fakkaata yoo faazari keenya datti fakkaata. La fakkaata faazariin kiyya funyaan qaba kanatti funyaan kanatti ejjetti la. Eenyu fakkaata? Hin beeku. Ani wanta fakkaata. Hin beeku. Siraa wali fakkaannu natti fakkaata. Wali si fakkaannu jechuudha nuti. Maal haadha kiyyallee abbaa kiyyallee fakkaannu haati kiyyallee baay'ee bareeddu adii ishiiti jechuudha. Akkasuma abbaan kiyyallee funyaan isaa kanatti qajeelee jechuudha nuti kun fungeedhani bakka yaane hin beekani yaa rabbii akkasiin inja hordoftoota kiyya haadha jechuudha baay'ee gammadee baay'ee dasnan jedhee jira jechuudha obboleettii tiyya tana argachuu kooti fi baqa waggaa baay'ee jechuudha hanga waggaa 3 wayi ta'an eega wal argine afuruu guutuun jaalalaki waggaa afur shan akkasii laa shanin ga'u afurii 3 wayoo ta'e malee shanin ga'u innaa jechuudha wal argineen beeynu kanaafu baay'ee wal yaannee jirra jechuudha biyya kanatti eega dhuftee gizee takkittiin argi jechuudha saniin alatti argee hin beekun isiniin jedha akkasii haadha jechuudha macaafa kana jechuudha ani duraan irraa barataatiin ture kaninaan irraa barataa turedha jechuudha macaafa kan sirriitti irraa barataa ture jechuudha zabana duraanii keessa akkasuma jechuudha namaa kennuunillee garaana nyaata ture nama takkatti hin kennu jechuudha gizee baay'ee namaa hin kenna jedhee garaana nyaatitiin hambifadhee jechuudha haadha kennu jechuudha obboleettii tiyyaaf hin kenna atis jechuudha akkanan irraa baradhetti atillee sina siraataan irraa baratti akka waan tokko irraa hubattu jechuudha abdii guddaa isaatiin qaba akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa sixootaa kenneefi kana fideefi jechuudha akkasiin minaalle leela maal jettaa mee hordoftoota kiyya kana ishee hordoftoota sanyii akkasii hordoftoota kiyya mee hordoftoota kiyya kana maal jettaan ishee hordoftoota sanyii mootii hundumti keessanuu nagaan gooftaaf isiniif haa baay'atu jecha obboleettii koo baay'ee jaaladhu takkitti obboleettii ishii qofaan qaba anis baay'ee tokko kan jaaladhuuni haadhamoo nagaa fi na bira dhuftee jirti ishee arguu kootti baay'een gammadee galata waaqayyoo jechaa tananii obboleettii koo baay'een jaaladha kennaa naaf fiddee dhuftee fi baay'ee si galateeffadhaan jedhaanii eebbifamaa gooftaa sinaa eebbisuuti naa jiraadha isiniin jedha jajjabeessaa ishii faana ta'a subscribe like share gochuudhaan qeerqaranii wanta ta'een bira wannaa jedha yaada wal jajjabeessaa waaqayyo sinaa eebbisuu hunduma keessaniyyuu isiniin jedha akkasi kina hordoftoota kiyyaa obboleettii tiyya kina gobaziin qaba laalii kan yuutuubii irratti takkaa baatee dubbattee hin beekne kina akkanatti jechuudha yaada bareedaa isinii ibsitiin isiniin ja'a akkasii hordoftoota kiyyaa baay'ee dasna jireen jira wallaahi anuyyuu jechuudha baay'ee gammadeetiin jira gammachuu guddaan qaba jechuudha akkasii galata rabbii alhamdulillaahi kan wal argine jechuudha rabbii kan wal nu argisiise galanni kan isaati akkasuma ammoo jechuudha maatii keenyallee waaqayyo jechuudha biyya keenyatti nu galchee nagaan akkanatti maatii keenya hunda isaanii waliin nu teenye akka viidiyoo waraabnu rabbiin haa gargaaru nagaan biyya keenyatti nu haa galchu du'aa'ee nu godhaa isiniin jaa hordoftoota keenya kana fakkaata jechuudha har'a kanattiin oole jechuudhaani mataa kiyyallee jechuudha dhaadheeyyuu hin beeku maaliif ofii kiyya garuu hin beeka jechuudha dhahuu hin beekaa garuu jechuudha ofirratti dhahuu na jibbisiisa haadha jechuudha obboleettii tiyya bira dhufee akka ajaa'ibaatitti mataa naa dhoofte jechuudha zanaa jedhee gammadee jechuudha kan beerutiitti galuuf jechuudha kun gaxariidha
nuti immoo Beerut gala jechuudha. Baay'ee fagaata walirraa. Akkasiin injaa hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko naaf galatoomaa subscribe like gochuudhaan na bira ejjedha. Akkasii maal jettame ati? Ishee na bira dhufuu keetiif baay'ee si galateeffadha. Warri immoo viidiyoo kana ilaaltanii hundumti keessanuu eebbifamaa siin ja'a. Baay'ee si galateeffadha obboleettii koo. Ati na bira dhuftu xiqqootu nama bira dhufa moo guddootu nama bira dhufa? Sirriidha yoo Eenyutu guddoo fakkaata yommuu yoo akkanatti ilaala? Qoyimee olanii xaxxaa. Olan kan. Eenyu guddoo fakkaata iyyuu? Hayi minaanetti guddinoo sanduroo. Haadha koo biratti illee anatu guddoo fakkaata. Ishii biratti immoo iyyuu si biratti illee anatti xiqqoo fakkaata. Guduu fallaagaan dura. maala jennu laata. Akkas isiniin jedha hordoftoota keenya wallaahi galata. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa amma jechuudha. Kara biyya kiyyaatti hin deebi'a kaa ishee asumatti dhiisee garaana nyaatte kaa. Osoo si fudhadhee galee. Osoo mana kiyya taate jechuudha si fudhadheetiin galaayyuu. Ingidii maaliin godharee biyya ormaa kinoo akkana osoo mana haadha ofii taate waliin walla baay'ee namaa kafaa jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhee rabbiin biyya keenyatti nagahaan nu haa galchu inshallah jechuudha. Inshallah akkasii atillee jechuudha jabaadhuuf hojjedhuuti wajjin hin galla jechuudha. Si fudhadheetiin gala gizee gallutti mitiira? Sirriidha. Na waliin galta? Hin galla malee. Fudhadheetiin galaanii jechuudha. Akkasiin hin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkasii bakka amma jechuudha biraa deemuudhaaf hananii kinoo eenyutu caala bareedamee asumaan laala'ii wal fakkaanna moo waliif fakkaannu akiidi waliif fakkaannu hin beekaanu iyyuu akkasiin hin jaa hordoftoota kiyya በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ማሊን ጎዳሬ ኦሱማ ደስ ነጭዱ ኦሱማ obboleetti tiyya waliin taa'uu hawwuu jechuudha. Gatee biraa deemaa jira. Haala jiruuti ka biyyi ormaa akkana qabaa jechuudha. Inshallah yoo rabbi jedhe gaafa tokko keessaa baana jabaatanii yoo hojjetan jechuudha. Inuma keessaa bahan akkanatti nafuu jedhu akkanatti naf har'i boruun taati miti akkasii har'i boruun taatu jechuudha. Kanaafiyyuu inshallah yoo rabbi jedhe hin galla biyya keenyatti inshallah akkasiis hin jedhama. Anis bakka nan deema baay'ee muddameetiin jira. Dafa taa'anii na eeganii jechuudha. Makiina keessa taa'anii na eeganii ani gana mataa dhaadhee asii odeessaa jira. Kanaafiyyuu nan deema bakka isin jedha bakka atillee na geggeessi chaa'u bakka nagaatti waaqessi biraa jiraatu. Gufuu sin dhayin qoreessi waraananii sin jedha ka obboleetti koo. Eebbifame. Akkasii. Inna carraa kanaayyuu argachuun keenya waan tokkodha. Carraa kanaayyuu argachuun keenyatti baay'een gammada maaliif wajjin dhufnee waan ta'eeyyuu haganumaayyuu ijaan wal arguun keenyayyuu waan tokkodha. Baay'ee dasna jedhee jiraanallee dhugaa baay'ee tokkoon gammade si arguu kootti. Anis baay'ee tokkoon gammade si bira dhufuu kootti. Mashaallah. Akkasiin hin jaa hordoftoota keenya asumaan jechuudha eenyutu caala bareedallee nutti hima. Akka isheedhan jenne bichaa ishee jettan taanan balaan buute bakka. Akkasiin hin jedha maqaan kee hin jedhama yoo asumaanu. Maqaan koo Masarat Salamuun jedhama. Hayyee bareedduudha ka haa ta'u akkasuma jechuudha. Ana homaa naan jettanii duraan maqaan kee kan durii sun maadha? Maqaan kee Firiyoot. Firiyoot. Masarat Firiyoot.